waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Bara 2026 waggaa haaraa kana kunoo waaqayyo nu gargaaree har'a guyyaa afuraffaa sanbata isa jalqabaa waaqayyo nuuf kenne maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waggaan haaraan kun barri 2025 kan kooti warri jettan mee weevii godha harka keessan. Namoonni tokko giddiimaan namni waan isin kaasisaa jiru fakkaattu Ismaa'eel isin gootanii in aartusi kan keessan miti yoo ta'e dhiisaa isin kan kooti warri jettan duwwaa. Ameen ameen. Guyyooti hundiniyyuu waaqayyoon namaaf kennamu. Waaqayyo immoo guyyoota baroota ijoollee isaatiif kenneera. Barri 2026 bara keenyadha. Ameen ameen. Akka barreen gaddaa otuu hin taane barri kun immoo bara sagaarii nuuf ta'a. Bara haara'umsaa nuuf ta'a. Bara guddinaa nuuf ta'a. Bara bal'inaa nuuf ta'a. Bara mul'achuu nuuf ta'a. Ameen ameen. Kanaaf waaqayyoon baay'ee guddaa galateeffannaa. Waaqayyo immoo baraa baratti kan inni namoota gaggeessuu fi ammayyuu waaqayyo dhimma nu wajjiniin qabaa jechuudha. Ammayyuu hin finne waaqayyo. Jireenyatu hin dhumne, hojiitu hin dhumne, waamichatu hin dhumne. Malee waaqayyo gaafa namni yeroo isaa fixu waaqayyo haa dargaggoomu, haa dulloomu, waaqayyo hin fuudha. Waaqayyo hin kaasa. Garuu ammayyuu waaqayyo nu wajjiniin fixee hin jiru. Hojiitu jira, jireenyatu jira. Kun immoo jabina keenyarraan kan ka'e miti. Muuxannoo qabnurraan ka'e miti. Humna keenyaan miti. Akka araara isaaf ayyaana isaatti. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Egaa akkuma yaadattanii waggoota darbanii dubbii waaqayyoo barachuudhaan yeroo keenya dheeraa fudhannee yeroo waggaa lamaan darbee duraan dursaatii mootummaa waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaddadha. Isa jedhu irratti baay'ee waaqayyo nu gargaaree barachaa turre. Priority keenya jalqaba eenyutu dhufuu turre jira. Akka kiristaana tokkootti, akka amanaa tokkootti dursaa eenyutu qabaachuutu irra jira yeroo keenya keessaa, jireenya keenya keessaa, bara keenya keessaa. Isa jedhu jalqaba mootummaa waaqayyoo barbaadu, waa'ee mootummaa waaqayyoo barachaa turre. Bar'een gaddaa immoo waaqayyo nu gargaaree hafuuratti guddachuu, hafuuratti bishaachuu, hundee keenya gadi fageeffachuu. Mata dureeliin kun hundi isaaniiyyuu mata dureelii baay'ee babal'aadha. Hamma yaanne yoo bira ga'uu dadhabne illee garuu bal'inaan waaqayyo nu gargaaree karaa adda addaa barachaa turre. Waan baranne kana garuu hammam keenyatu immoo keessa deebi'ee ilaalee akka waaqayyo nutti dubbateetti immoo jireenya keenya sirreeffanne laata. Isa gaa isiniifan dhiisa. Haa ta'u waggaa kanas yeroo barumsaa yeroo baay'ee hin qabaanna. Garuu waaqayyoo gaafa kadhannu, waaqayyoon gaafa gaafannu, waaqayyo immoo amma yeroo kam caalaayyuu yeroo inni itti waaqayyoon kadhannu, yeroo inni itti soomnu. Biyya guddate kana keessatti kadhannaan amantootaa baay'ee gadi bu'aadha. Soomuun amma akka booddeetti afaatti fudhatameera. Kanaaf waaqayyo kanaan immoo nu dammaqsuu barbaada. Yoo waaqayyo jedhee ji'a sadiitiin yeroo walii wajjin barannu fi yeroo kadhannaa fi yeroo soomaaf sagadaa walii wajjiniin hin fudhanna akka maatii bal'aatti, akka waldaatti. Darbees immoo waa'ee kadhannaa fi waa'ee soomaa yoo waaqayyo jedhee maal akka ta'es walii wajjiniin hin baranna. Waaqayyo namoota nu barsiisanii namoota hedduu nuuf kenneera. Kadhannaa jechuun maal jechuudha? Soomaaf sagada jechuun maal jechuudha? Macaafni keenya immoo maal jedha? Maaliif waaqayyo akka nu isa kadhannu, akka nu soomnus immoo barbaada kan jedhu gadi fageenyaa walii wajjiniin hin baranna. Garuu ergaa kana kan fudhanne waaqayyos kan inni nuuf kenne mootota duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 30 irraa kan jiru kana irratti hundaa'eetidha.
Kanaaf har'a xiqqooma ishee duwwaan akka mata dureetti tuqee darbaa gadi fageenyaan dubbachuudhaafis yeroonis immoo nuun ga'u garuu torbanootaaf ji'oottan waggaa kana keessa Waaqayyo yeroo nuuf kenna yeroo itti walii wajjiniin barannu amma immoo as gara koo kottaa jedhee jarattiin dubbatee Eeliyaas. Jarris gara isaa hin dhaqan. Inni immoo iddoo itti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan isa diigamee ture deebisee hin ijaare. Isa diigamee ture deebisee hin ijaare. Waaqayyoo waaqarraa otuu gara lafaatti, gara namaatti, gara amantootaatti abidda hin ergin lafarratti amantoonni kiristiyaanonni jireenya isaanii keessaa waan diigame iddoo aarsaa Waaqayyoo deebisanii ijaaruun barbaachisaadha. Haaromsituun dhufin iddoon aarsaadha inni diigame deebi'ee ijaaramuutu irra jira. Abiddi otuu hin bu'in iddoon aarsaadha inni dadhabe inni laafe jabaachuutu irra jira. Bokkaan waaqarraa yandoon haroobu jennee nuyi kadhannu otuu hin dhufin dura jalqabaa iddoon aarsaadha qophaa'utu irra jira. Jabaachuutu irra jira. Deebi'ee ijaaramuutu irra jira. Iddoon aarsaadha kun iddoo itti Waaqayyo wajjiniin wal arganidha. Iddoo itti Waaqayyo wajjiniin haasa'anidha. Iddoo itti Waaqayyotti dhiyaatanidha. Iddoo itti Waaqayyo wajjiniin hariiroo isaanii jabeeffatanidha. Kanaaf dubbiin Waaqayyo kun waan diigame, waan laafe, waan dadhabe akka jabeessinu, akka deebifnee ijaarruuf Waaqayyo waggaa kana keessa anaaf isiniin Waaqayyo nu dammaqsuu barbaada. Namni baay'een qalbii diddirrannaa malee, namni baay'een iddoo aarsaa malee haara'umsa gaafata. Abidda gaafata. Bokkaa gaafata. Qalbii diddirrannaa dhugaa. Yeroo guutummaa guutuutti of kennuun ala abiddi hin jiru, humni hin jiru, hafuurri hin jiru, bokkaan hin jiru. Naafi Waaqayyo ergaa kanaan anaan baay'ee natti dubbate. Ergaa kana Waaqayyo isinittis hin dubbata jedheen amana. Bara baay'ee yeroo dheeraadhaaf kiristiyaana lallaafaa, kiristiyaana dadhabaa yeroo hundumaa waan hawwinuun kan deddeebinu. Bara kana keessa garuu Waaqayyo warra yoomiyyuu Waaqayyotti dhiyaatanii humna isaa shaakalan Waaqayyo nu godha. Warra hafuura Waaqayyoon tuqamanii, warra haareffamanii, warra jabaatanii Waaqayyo bara 2026 anaaf isiniin gochuu barbaada. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Fayyina fayyineerra inni gaaffii hin qabu. Kadhachuu keenyaan waan fayyinu hin qabnu. Kun garuu jabina keenyaa fi biyya lafaa keessatti, biyya lafaa keessa gaafa jiraannu yeroo hundumaa lola keessa jirra. Biyya lafaa keessa gaafa jiraannu qorumsa qabna. Biyya lafaa keessa gaafa jiraannu haala garaa garaatu nu qunnama. Wanta nu qunnamu, haalota nu qunnamu sana keessatti garuu amanamummaadhaan, gammachuudhaan akka amanaa tokkotti jiraachuudhaaf iddoo aarsaan keenya yoo jabaate malee hin danda'amu. Qilleensuma dhufetu nu fuudhee deema.
dubbima tokkotu nu fuudhee deema. Waraansuma tokkotu calluma nu jechisiisa. Iddoo aarsaan hin jiru taanaan, iddoo aarsaan koof iddoon aarsaan keessanii laafeera yoo ta'e, yoo diigameera ta'e, maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo hafuura isaatiin nuuf haaressu. Iddoo aarsaan dadhabe jabaachuutu irra jira, kan diigame deebi'ee ijaaramuutu irra jira. Kanaan achi abiddi hin jiru, kanaan achi humni hin jiru. Sabni Israa'elii haala isaan keessa turanii xiqqoon dubbachuu barbaada iddoo kanatti. Sabni Israa'elii raajota hin dhabne yeroo sanatti raajoti dubbatan turaniiru. Aarsaa dhiyeessuus immoo hin dhaabne, garuu iddootti aarsaa dhiyeessanii iddoo aarsaa gara biraa qabu turanii. Jechoonni isaanii, haasaan isaaniis immoo haasaa amantii baay'ee of keessaa qaba. Garuu iddoon aarsaa inni kan Waaqayyooti immoo diigameetu jira. Yeroo kana wajjin waan wal fakkaatu qaba. Iddoo aarsaa, iddoo kanatti garbichi Waaqayyoo, namni Waaqayyoo Eeliyaas dubbatu kuni akka sabaatti iddoo aarsaa diigame kun akka sabaatti. Maaliif iddoon aarsaa Waaqayyoo fi individualis immoo namni qaba, gola isaati, mana isaati. Akka sabaatti diigame. Kun kan inni nutti mul'isu iddoo aarsaa amantoota saba Waaqayyoo, saba Israa'el jalqabaa isa mana keessaatu gatii diigamee fi iddoo aarsaa inni kan Waaqayyoos bakkeedha. Inni akka corporately waaqeffatan sunis immoo hin diigame. Maaliif amantoota kan godhu, amantoonnis immoo yeroo jireenya isaan Kiristoos wajjiniin qobummaatti jiraatan, yoo inni jabaate, yoo inni gaarii ta'e, iddoo aarsaan isaanii jabaa yoo ta'e, akkuma kana corporately gaafa walitti dhufanis immoo iddoon aarsaa isaanii suni jabaadha. Kanaaf kan warra Israa'el kuni mana keessaas iddoon aarsaa gatii laafee fi gatii diigamee fi inni walii wajjiniinis immoo waaqeffatanii iddoon aarsaa sunis immoo hin diigame. Dhibuu ni dide, itti dhaga'amuu ni dide. Maal odeessa akkasinnaan hin jenneef xiqqooma ishee dudduuba deebi'ee tananii maal akka dhalateen isinitti hima. Maaliif iddoon aarsaa Waaqayyoo kun akka cabe, akka diigame? Maaltu isaan qunname? Maaltu isaan irra ga'e? Moototuma boqonnaa 18 keessatti argachuu hin dandeenya. Gara dudduubaatti boqonnaa 16 keessatti Israa'eliin kan gaggeessu mootii tokkotu ka'e, mootii Ahaab jedhamu. Boqonnaa 16 keessatti mootii Ahaab. Mootiin Ahaab kuni Samaariyaa keessa waggaa 22 taa'eetu hin mo'e. Saba kana irratti hin mo'e. Dubbiin Waaqayyoo akka jedhutti Ahaabi mootota warra isa dura turan hundumaa caala Waaqayyo duratti wanta hamaa hin hojjeteedha. One of the most wicked kings. Mootota warra darban hundumaa caala fuula Waaqayyo duratti waan hamaa hin hojjeteedha. Dhaqeetu Izabel kan jedhamtu intala Itba'al mootii Sidoon dhaqee hin fuudhe. Jaroonni kun immoo iddoo aarsaan mootiin isaanii, waaqni isaanii waaqa Ba'aali. So Izabelin gaafa dhaqee fuudhu
Izaabel kun maal gootini waaqeffannaa haaraa waaqa tolfamaa isatti introduce goote. Kas jedha dubbiin Waaqayyo Ba'aaliif hojjechuu isaaf sagaduus hin jalqabe Ahaabeedha. Mootiin Israa'el kun maal gochuu jalqabe? Isaaf hojjechuu isaaf sagaduu hin jalqabe. Iddoo aarsaa isa kan Waaqayyo diigee baballeessee iddoo hundumaatti iddoo aarsaa waaqa tolfamaa Ba'aaliif kasimmoo darbee mootittii ishee Ashteeraa waaqa tolfamtu sanaafis immoo siidaa hin dhaabeedha. Kan Waaqayyo kaasee kan Waaqayyo buqqisee biyya sana keessatti akka iddoo aarsaan Ba'aaliif qophaa'u hin godheedha. Gabaabamatti gaa ergasii eegga kun ta'eetu eedhagaa waggaa 3 walakkaadhaa fi Waaqayyoon kadhatee Eeliyaas bokkaan akka hin roobne ta'e. Bokkaan akka hin roobne ta'e. Lifi Waaqayyo bayeera achi keessaa iddoon aarsaa Waaqayyo waaqeffatamuu dhaabeera, dadhabeera, kufeera, biyyichi kufeera. For 3.5 years bokkaan hin roobne, gogiinsatu ta'e. Gogiinsa wanti jiidha qabu tokko illee hin jiru. Kun hundumaa iyyuu kan isaan itti fide iddoo aarsaa Waaqayyootu gatii diigameef. Hariiroo sabni Israa'el Waaqayyo wajjin qabu gatii laafeefi gatii cabeefi. Kanaafi akkuma biyyittii sanatti gogiinsi dhufee akkuma kanaas gogiinsi hafuuraa isaaniin dhufe. Gogiinsa hafuuraa. Dhugaa dubbachuudhaaf gogiinsa hafuuraatiyyuu gogiinsa biyya lafaa sanatti fide. Iddoon aarsaa Waaqayyoo diigameera yoo ta'e jireenyi namaa gogaadha. Jiidhiin jiru gogaadha. Ulee maal akka muka silkii taatee namaan jedhu yeroo tokko namni nama samcallume dhiqattee dhaabbatu hin dabus jiidhaama bakka. Ma waldaa keessa maaliin faarfattanii jedhama? Maaliin ililchitanii jedhama? Waan mana ittiin gooneen as namni maal gochuu hin danda'u. Gola keessa iddoo namni sana argine Waaqayyo wajjin hariiroo inni qabu iddoo sanatti waan hin goone namni asitti dhufee gochuudhaaf jajjabina hin qabu. Humnas hin qabu. Dandeettiis hin qabu. Haaliif hojjechi waan hafuuraadha gatii ta'eef. It's not a performance. Kanaaf jireenyi namaa gogaa ta'a iddoo aarsaan keenya yoo laafeera ta'e. Waggaa 2 guutuu walitti aansinee barsiisa wal barsiifne garuu iddoon aarsaan keenya sun jiidhaa miti yoo ta'e knowledge sammuu duwwaadha. Nini barachaa ture. Knowledge sammuu duwwaadha. Beekumsa sammuu duwwaadha. Yaadattu yoo ta'e tariyoon dogoggore luboonni na sirreessuu danda'u ta'a. Bara Obaamaan Prezidaantii ture ELCA kan gaggeessaa ture Bishoppichi I think akka kaawunsilarii ta'eetu sarvii godheeraani kanan dhagaa ture namichi kuni waraanaa deebi'eetu waan hojjetu dhabeetu seminaarii jooyinii godhe achi tajaajiluu jalqabee luba ta'ee bishoppii waldaa guddaayyuu ta'ee achi namicha President Obama hin gorsa ture karaa amantii ilaalchise. Namichi kun nama beekumsa qabu, nama barate.
macaafa qulqulluu barateera sirriitti. Macaafi qulqulluu sun garuu isarratti dhiibbaan finne. Bakkee dhaqee gadi ba'ee in public mootummaa biyya guddaa kana gaggeessu faallaa dubbii Waaqayyoof gorsa kenna ture. Dhiibbaa irratti hin finne sagalee Waaqayyoo. Jireenyi isaa hin jijjiiramne. Isa hin jijjiirre sammumaan beeka malee. Sammuutti beekuu fi jireenyaan shaakaluun completely garaagaradha. Amma yeroo tokko wanta Waaqayyo dubbatu macaafa qulqulluu keessatti informationii baay'ee qabna. Otuma informationii baay'ee qabnuti isa Waaqayyo hin godhinaa nuun jedhadhannee goona. Because ammayyuu nun hojjenne ammayyuu keessa keenya hin arganne gatii ta'eef. Kanaaf iddoon aarsaa saba Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo laafeera yoo ta'e torbaniin waldaa dhufuudhaan jijjiiramni dhufuu hin jiru. Gola keenya keessa mana keenya keessa iddoon aarsaa Waaqayyoo haara'utu irra jira. Diigameera yoo ta'e waggaa kana keessa maqaa Yesuus Kiristoosiin nuuf haa haara'u. Iddoon aarsaa Waaqayyoof iddoo itti aarsaa dhiyeessan isa diigamee ture deebisee hin ijaareedha Eeliyaas. Ilaachitti hubadhaa. Iddoo aarsaa isa kan Waaqayyoodha. Specifically it belongs to the Lord. Nothing should replace it. Wanta kamiin iyyuu iddoon suni replaced ta'uu hin danda'u. Kan Waaqayyooti. Kan Gooftaati. Isa kan Waaqayyoo sana fuudhaniitu isaan immoo kan gara biraadhaan bakka buusani. Har'a iddoo aarsaa Waaqayyoof qabdu turte mana kee keessaa maaliin bakka buufteetta? Maaliin bakka buuseera laataan? Garuu bakka buufneerra. Iddoon aarsaa Waaqayyoo suni iddoo akka macaafa keessa deemu macaafa qulqulluu keessa deebine yoo ilaalle seenaa qaba iddoon aarsaa Waaqayyoo sun. Gara ba'uutti yoo deebine gara uumamaatti yoo deebine kakuu qaba. Kakuudha iddoo kakuu. Iddoo seenaadha. Wayinu bakka bu'uu kan hin dandeenye, wayiniyyuu fooyya'uu kan hin dandeenye iddoon aarsaa Waaqayyoo. Namicha tokko akkas jedhe kufaatiin hafuuraa Waaqayyoon ganuu irraa jalqaba miti iddoo aarsaa Waaqayyoo tuffachuu irraa jalqaba. Ganuu irraa jalqabu. It begins iddoo aarsaa Waaqayyoof qabdu turte tuffachuu, neglect gochuu, gatuu, dagachuu sanarraa jalqaba. Takkamaan ka'ee namni Waaqayyoon hin ganu. Abboota firdii boqonnaa 2 lakkoofsa 10-13 akkas jedhan dubbisa. Dhaloonni yommus turan hundinuu erga du'anii booddee dhaloonni Waaqayyoon gochaa inni saba Israa'eliif godhe hin beekneen ka'e.
Israa'eloonni waaqayyo duratti waan hamaa hin hojjetani. Ba'aal waaqayyoolii tolfamoo sin waaqessan. Waaqayyoon goofticha isa abboonni isaanii sagadaniif isa biyya Gibxiitii isaan baase dhiisanii saba naannoo isaanii jiran duukaa bu'anii waaqayyoolii tolfamoo isaaniif hin sagadan. Kanaafis waaqayyoon in dheekkamsiisan. Waaqayyoon dhiisanii Ba'aalii fi Ashtaarot waaqayyittii tolfamtuu hin waaqessanii. Du'aarsaa keenya neglect gochuun tuffachuun bira darbuun gara waaqayyoon dhiisuutti nama geessa. Maaliif namni hubannaa mataa isaatiin gooftaa wajjin deddeebi'uu hin danda'u. It's only by the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit. Humna hafuura qulqulluudha. Hamma namni immoo hafuura qulqulluu wajjiniin hidhata hin qabu yoo ta'e waaqayyo irraa fagaachaa adeema. Dadhabaatti adeema. Ayyaanni kan inni nuuf baay'atu, ayyaanni kan inni nuuf kennamu iddoo aarsaa keenyatti yoo isaa wajjiniin wal argine qofaadha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 32 irratti akkas jedha. Baay'ee natti tola iddoon kun. Garaas na nyaata. Durbii mi'a miidhaginaa ishee hin irraanfattiiree. Misirroonnis mi'a ittiin naqatamte hin irraanfattiiree. Sabni koo garuu bara lakkoofsa hin qabneef na irraanfateedha. Sabni koo bara lakkoofsa hin qabneef na irraanfateedha. Du'aarsaanni yeroo itti laafu, yeroo itti cabu, yeroo itti dagatamu namni waaqayyoon irraanfata. Hubadhaa. Waaqayyo takka nama hin irraanfatu. Waaqayyo nama hin irraanfatu. Waaqayyo nama sin dhiisu. Waaqayyo nama bukkee sin darbu. Namatu waaqayyo irraa fagaata. Namatu waaqayyoon dhiisa. Namatu dadhaba. Namatu kufa malee waaqayyo yeroo hundumaa waaqa gaariidha. Waaqa saba isaa dhiisu miti waaqayyo. Waaqa saba isaa irraa fagaatu miti. Kanaaf waaqayyo iddoo aarsaa gara booddeetti hin dhufna. Iddoo aarsaa kana hamma kakuu haaraa keessatti dhufnee argina. Isa dhumaa iddoo aarsaa keenya keessatti immoo maal akka inni ta'u. Waaqayyo waggaa kana kanaaf nu waama. Kanaaf nu waama. Nama sin bukkee jirutu madhaati iddoo aarsaa kee haareffadhu jedhani. Kuni jalqabaa kaasee waaqayyo saba isaatti kan inni dheekkamaa darbees adabaa ture. Kakuu moofaa keessatti hin adaba. Darbeetu mootota garaa garaatti dabarseetu kenna. Namni akkasi. Waaqayyo isa baraa namni keessa dabarsuun hin dandeenye horiif qabeenyaan beekamtiin keessa dabarsuun hin dandeenye waaqayyo dabarseeni gaafa isaaf darbe garuu iddoo aarsaa isaa hin jiru. Iddoo aarsaa isaa iddootti waaqayyo wajjin haasa'u. Yeroo sana boo'aa ture, yeroo sana iyyaa ture, yeroo sana soomaa ture, yeroo sana sagadaa ture. Gaafa bayyaannatu waaqayyo isa gargaaree hin jiru, iddoo sana hin jiru. Waaqayyo immoo iddoo itti nu beekutti dhufa yeroo hundumaa. Yeroo baay'een dubbadha. And it's for our benefit. Yaada jijjiirsin namiti waaqayyoon.
nu akka jijjiiramnuuf nu akka guddannuuf nu akka haaromnuuf bakka waaqayyo nuuf yaade kan geenyuuf kun hundinuyyuu malee waaqayyo jijjiiramuu hin danda'u. Naaf iddoo aarsaa kee aareeffadhu. Garaan namaa jabaadha. Namni ofittoodha. Namni of tuulaadha. Xiqqoo baratee naaf galee dheetu iddoo aarsaa isaa diigee dhiitee ba'a. Isa kan waaqayyo. Akka jedhe Jaan Kaalvin garaan namaa jedhe warshaa waaqa tolfamaa bara baraati jedhe. Hafuurri qulqulluun nama hin gargaaru taanaan. Garaan namaa warshaa waaqa tolfamaa bara baraati. Sabni Israa'elii waaqa tolfamaa waaqa Ba'aaliin Izaabel kan itti introduce gooteen bakka buusanii iddoo aarsaa waaqayyoo kaasanii iddoo aarsaa Ba'aaliif ijaarani. Har'ammoo ati kan waaqayyoo kaaftee waaqa tolfamaa isa ta'een bakka kan buufte jira laata? Maa inni waaqolii tolfamaan amma si'ana nuufanaaf isiniif? Waaqayyo dursa wanta dhufu hundiniyyuu waaqa tolfamaadha. Waaqa dura gooftaa keenya dura kan dhufu inni waaqa nutti ta'eera. And God wants to be the first in your life. Jireenya keenya keessatti. Haala kam keessa yoo jiraanne iyyuu waan barbaade keessa yoo jiraanne waaqayyo jalqabuma barbaada. Lammaffaa miti sadaffaa miti. Wanti waaqayyo siif caalee jiru yoo jiraate akkuma saba Israa'el kanaa bakka bu'eera jechuudha. Waatu bakka bu'eera. And search your hearts. Akka abbaan faarsaa jedhe. Sarchii godhi garaa koo jedha. Maaliif namni hamaadha gatii ta'eef. Qoriitii na ilaaliidha. Qorii na ilaaliidha. And reveal it to me. Na waa'ee qajeelummaaf seerrota waaqayyoo akka warqeetti ilaala. Abbaan faarsaa. Warqeedha jedha. Warqeedha jedha. Warqeedha. Unreplaceable. Naafi iddoo aarsaa kan gooftaa yoo cabeera ta'e, yoo dadhabeera ta'e, yoo laafeera ta'e wanti bakka bu'ee jira jechuudha. Wanti gara biraa adeemaa jira jechuudha. Har'aa iddoo waaqayyoo kan taa'e gada ba'u. Mana keenya keessaa gada ba'u. Ameen ameen. Gola keenya keessaa gada ba'u. Waldaa keenya keessaa gada ba'u. Waaqayyo kana barbaada. Kana barbaada. Iddoon aarsaa keenyaa dadhabuun isaa tokko immoo kan inni ibsu hariiroon waaqayyo wajjiniin qabnu akka inni laafe, akka inni dadhabe. Iddoon aarsaadha iddootti waaqayyoon waaqeffatanidha. Iddoon aarsaa iddootti waaqayyoon arganidha. Iddoon aarsaa iddootti waaqayyoon kadhatanidha. Iddootti qalbii diddiirratanidha. Iddootti waaqayyo wajjiniin waadaa galanidha. You renew. Raafi iddoon aarsaa keenya yeroo dadhabu yeroo diigamutti jireenya keenya keessatti kadhannaan filannoo ta'uu jalqaba. Godhumoo dhiisu, kadhadhumoo dhiisu, jilbeenfadhumoo dhiisu. Yeroo iddoon aarsaa keenya laafutti, yeroo dadhabutti dubbii waaqayyoo kanaaf abboomamumoo dhiisu. Compromise gochuu jalqabna akka namicha silaa jechuudha. Yeellisee biishooppii ture sana. Iddoon aarsaa keenya gaafa dadhabu gaafa laafu waaqeffannaanii
miiruma duwwaa ta'a. Bashannanuma duwwaa ta'a. Sirbuma duwwaa ta'a. Tochii maqaamaa duwwaa ta'a. Iddoon aarsaa mana keenya keessaa diigameera yoo ta'e, iddoon aarsaa mana keenya keessaa yoo laafeera yoo ta'e, waldaa kiristaanaa dhufanii iyyuun bashannana duwwaa ta'a. Yeroo sanaaf of gammachiisuu duwwaa ta'a. Jireenya hin ta'u. Kan ammoo Waaqayyoon barbaadu. Waaqayyoo amantoota akkasiis hin barbaadu. Amantoota isaaf jiraatanii isaa wajjin jiraatanii. Saba kanarra gaa nam fixaam soore deeqaa 25 hin jedhe garuu fixuun dadhabee yoo Waaqayyo jedhee isa taanu sitti fufnaa kanuma duwwaa dubbadhee fixa. Sabi suni iddoon aarsaa Waaqayyo gatii diigamee fi iddoon aarsaa Waaqayyo gatii jalaa dadhabee fi waan gambiraatiin gatii bakka bu'ee fi sammuu qulqulluu yaada qulqulluudhaan deddeebi'uu hin dandeenye. Akkasittiin jedhe lakkoofsa 21 irratti hamma yoomiitti yaadni keessan walalammii taa'e bakka. Hamma yoomiitti. It's because there is no doarsa. Doarsaan cabeera, doarsaan laafeera. Kanaafuu maal goonu ree isa kanan dhiifnaan isaanii ishee nuu maal goonu bara kana keessa Waaqayyo akkas nu waama. Raajii Daani'el boqonnaa 6:10 irratti Daani'eelii guyyaatti si'a 3 fuula Waaqayyo duratti dhiyaatee hin kadhata tureedha. 3 times a day actively. Kanaaf kun maal nutti himaa individually iddoo aarsaa keenya haareffannaa this year dhuunfaatti amma waa'ee keedha amma Waaqayyo waa'ee kee waa'ee nama tokkoodhaan yeroo baay'een dubbadhas waa'ee nama tokkoodha tokko waa'ee kee mana kee keessatti iddoo aarsaa kee akkatti haareffattu. Lammaffaa immoo hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti Qorneeliyoos wanta inni godhe baay'ee nama Waaqayyoof of kenne nama kadhatu ture. Maatii isaa hundumaas immoo akka kadhataniif akka Waaqayyoof jiraataniif kan jajjabeessu tureedha. Waaqayyo anaanis isinis na gargaaru. Maatii isaa kun immoo waa'ee maatiitti dhufe jechuudha. Bara kanas akkas akka goonu Waaqayyo nu gargaaru. Dhuunfaa keetti achi immoo akka maatiitti. Keessumaa abbooliin kana yaada akka maatiitti. It is your responsibility biblically to gather your family. Ani yeroo hundumaan godhaa miti mana danda'ame darbee nan godha. Yeroo hundumaa gochuuf garuu Waaqayyoon nan kadhadha. Akka nama qulqulluu fi guutuu tokkotti isin fuulduran dhaabbadhuan miti gatii ta'eef. Abbaan haa dadhabus haa jabaatus garuu haadha warraasaa ijoollee isaa walitti qabee macaafa manee dubbisuun kadhachuufiifin itti gaafatama isaati. Kanaafuu Waaqayyo waggaa kana keessa kanaaf nu waama. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 kan isin beektan immoo ergamootaa wajjin amantoonni otuu walirraan kutiin walitti qabamanii Waaqayyoon hin kadhatu, dubbii Waaqayyoon dubbifatu, hin baratu. Sirriitti qabamanii Waaqayyoof hin jiraatu turan. Sirriitti. Kan isaan qabamanii jiraatan immoo isa dhaga'an ergamoota irraa barsiisa dubbii Gooftaa Yesuus Kiristoos sanatti qabamanii kadhannaadhaan buddeenas waliin cabsachuudhaan jabaatu turanidha. This is Waaqayyo kanaaf nu waamaera. Akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka waldaatti Waaqayyo bara kana iddoo aarsaa keenyaa haaressu. Dhaabannee galateeffannaa.